Tole hordoftoonni TV Araara lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Amma kanatti aansee beeksisa gabaabaa isinitti dubbachuun barbaada. Isu dura garuu dubbii Waaqayyoo keessaanii iddoo tokko isinii dubbisa. Isaayyaas 33 lakkoofsa 24 warra Xiyoon keessa jiraataniif yakki isaanii waan dhiifameef isaan keessaa namni tokko illee na dhukkuba kan jedhu hin jiru jedha. Irran deebi'aa warra Xiyoon keessa jiraataniif yakki isaanii waan dhiifameef isaan keessaa namni tokko illee na dhukkuba kan jedhu hin jiru jedha. Xiyoon keessa kan jiraatan yakki isaanii waan dhiifameef si'achi na dhukkuba kan jedhu hin jiru jedha. Burqaan ammeenyaa, burqaan seexana, burqaan dhukkubaa seexana akka ta'e beekna. Maaliif macaafni qulqulluun kennaan gaariin hundi olii Waaqayyo Abbaa ifaa biraadhaa jedha. Inni hamaan sun immoo isa hamaa biraadha. Gaafa Waaqayyo araara namaa godhu dhukkubni namarratti mirga hin qabu, seexannis namarratti mirga hin qabu. Sababni isaa fayyisuun hojii namaa miti, hojii Waaqayyooti. Hojiin fayyisuu immoo hojii araaraati. Araara kan godhu immoo namatu hin taane Waaqayyodha. Akkuma sagalee yeroo baay'ee dubbachuu jaalladhu Roomaa 9:15 araarri kan barbaadeef kan fiigeef miti jedha. Araara isa godhu Waaqayyoon biraadha. ምሕረት ለሮጠና ለፈለገ ሳይሆን ከምምሮ ከእግዚአብሔር ነው። ከናፍ ዱመጂያ ከና ኦካን የሮቤክስን ኩን ለንሰራ ኦሉ ካሴ ነሞኒ ዲቤ ጉርጉዳ ቀብዳን ካንሰሪ ተው ደንዳ HIV አተው ረጋመና ያላ ከን ቀብደን ጉያ ቤክስን ለንሰራ ኦሌ ካሴ አከሰን ገልሞፍታነን በርባዳ gaafa tokko as galtu namoonni dhibee adda addaa qabdan dhibee gurguddaa kan qabdan ragaa mana yaalaa sirriitti kan qabdan namoonni kun immoo namoota baatamtan namoota sireedhaan baatamtan itoo hin taane of dandeessanii kan deemtan garuu namni isin qabee haa ta'u kan adeemtan nama 1,600 lamaaf sadii waanan karadhuuf yeroo beeksisni kun qilleensarra ooluu kaasee hin galmooftu. Isin galmeessu bilbila iskiriinii irra jiru hin galmooftu. Gaafa tokkoo jechuun torbee kamisa dhufu as galtanii dhuftanii tikeetii yookaan immoo baajii ittiin laayinii irra galtan isinii kennu. Kamisa gaafa sanaa gaafa tokkoo yeroodhaan as galtanii dhuftanii baajii yookaan tikeetii ittiin laayinii irra galtan ijoolleen isinii kennu. Gaafa lamaaf sadii toora kadhataa gubbaatti akkaataa dirrabee keessanitti Waaqayyoon isinii kadhadha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus immoo isin fayyisa. Kan amantan guyyaan kun kan gootettanii kan murteeffattan fayyinni tokko amantii gaafataa, lama murtee gaafataa, sadii immoo araara Waaqayyooti. Dubartittiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee manatti murteeffattee baate shaashara wayyaasaa yoon tuqee nan fayya jettee yeroo isheen tuqxes namni hin argine Yesuusis na tuq hin jenne garuu saatii tuqxetti humni Yesuus keessaa ba'e hin fayyite. Kanaaf murteeffattanii amantanii warri murteeffattan warra amantan kun galmaa torbee kamisa dhufuu dafaa yeroodhaan as gaa baajii keessan fudhaa. Kanaaf namni 1,600 carraa addaa qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni dhufanii kadhachiifachuuf inni kaan orofaa eegee taraansaa ga'uu didaa deelii dhukkubsataaf roobiif sanbata hin kadhatama beekamaadha. Kun immoo carraa addaadha, privileejii addaa waan ta'eef akka gooftaan isin gargaaretti itti fayyadamaa. Namoonni waggaa darbee guyyaa dhaloota koo sababeeffachuun toora kadhataa irratti isinii kadhatamaa ture. Akkasumas namoonni dhibee gurguddaatti fayyitan kana dura garuu dhuftanii kan dhugaan baane ragaa mana yaalaa kaasanii qabadhaati kottaa dhugaa ba'a. Dhuga baatiin ulfinni isaa kan Waaqayyooti. Bu'aan isaas kan itti fayyee kan keeti. Saba Waaqayyoof immoo amantiidha. Dhuga ba'umsi immoo bu'aan isaa maal yoo jettanii fayyina keessan cimsa. Afurri qulqulluun fayyina keessanitti maatama yookaan chaappaa isiniidha.
mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 10 isaanis dhugabaatii afaan isaaniif dhiiga holicharraa kan ka'e jedha moo'icha argatan jedha ከምስክራቸው ቃል ከደሙ የተነሳ ድል ነሱ ነው የሚለው ጋፈ ዱጋባተን ፈየነ ከሰን ቱጭም ፈየነ ከሰን ከምርከኔ ፈተን በጉር ጉዳት ኤችአይቪ ያተው ካንሰር ያተው ካናንድሮስኒ ከደተሜ ወሪ ፈይተን ወጋ ደርቤስ ጉያ ከሲ ወርስኒ ከደተሜ ፈይተን ረጋመና ያላ ሰዱራሲ ሰለማፋስ ቀበዳ ኮታ ዱጋባ ዋና ደገፈተኒፍ ገለቶማ እስኒን ከረደ ከረድና ገባባ ሆምነ ዲገ ኦልቻ ነመስኒን ከረድ ያባ ለፈሰገለን ኩን ነጋ ሙንዱ ማረት hararrike adagam hararrike adagam umna dhiiga holichaan hararrike adagam namoota ti guyyaa sanatti fayyisuudhaaf araara gochuudhaaf carraa qabdeef dhufanii akka isaan fayyan sin karadha kanati araaratti argisiisuu barbaadde kanati dhiikuuf fayyisuu eebbisuu barbaadde carraa kana keessa akka isaan hirmaatan dhiiga holichaan si karadheera maqaa Yesuus Kiristoos ilma keen si karadheera guyyaannatti dhiye kan jiran guyyaannatti dukkanaa'e kan jiran shaadoo du'aa jala galanii kan jiran ogummaan biyya lafaa qorichi lafarraa kan isaan gargaaruu dadhabe kan araara gochuufii barbaadde akka isaan gaara araaraa kana hin dhufne seexanni kan danqaa dura kaa'u hamaan kan danqu humna dhiiga holichaan duraa kaaseera maa kaasee araarri siniif haa ta'u ararri siniif haa ta'u dhiiga holichaatiin ameen thank you Gooftaa Yesuus na eebbisu